كون راديو أفورابياتي راديون أفورابيا كرامرسا إنترنتا سايفنا بالبال.com توربانيت جالتوكو أفان أماراتيف أفان أرموتين أفورابيا كان قبسين قبسيستو مدو دي فنوتي كون راديو أفورابياتي Ati maaf hin deebine yeroo takkarra lamarra gaafiin naa dhihaate na toluu dide akkaan waan if ganuu na fakkaate akkaan waan abaarsa fudhachuu deemuu na fakkaate carraan godhaa jiru kanarraa jalqabee jechuu kooti. Namu biyya isaa dhaqee gammaduu ni barbaada. Warri dhaqees osoo fafangoone osoo rakkoongoone biyya isaanii dhaqanii deebinan waa rakkoo miti. Ani immoo akka nama tokkootti akkaan waan gadda gubbaa dhaqee sirbuu deemuun na fakkaata. Dhaggeeffattoota keenya attam jirtu. Raadiyoon Afurabiyyaa yerootti karaa saayinsiif teekinooloojii aadaa seenaaf afaan Oromoo ilaallatu irratti qormaata geggeeffameef hojii hojjetame beektotaaf ogeeyyii afeeruudhaan mari'achiisaa turuun ishee ni yaadatama. Har'a immoo muuziqaa Oromoo keessatti ogummaa isaatiin jaalala guddaa kan horateef artistii Oromoo beekamaa akka ta'e wallisaa Elemoo Alii qabannee dhihaanneerra. I'm good. It's good to see you. How you doing? What's up, buddy? How you doing? Life, bro? It's been tough. So Ali, how are you liking the new country, man? It's nice, but people aren't so friendly. It's tough. I'm not used to any of this, but I'm trying. Well, at least you have us as friends, you know? Yeah, I do have you guys. I appreciate you guys. You guys are good. We appreciate you being here. We love you, Ali. I love you guys too. Etenya ballo barzafi kagallo ala shankura ganna may sarganna wati yo maratu farado himimsitu korma bobe barodu ori warededu ya jirubiya orma Kajita na morma Akamin obseturai Wakayo mudafura Adato ayiyo abako abiyo buleya nambayo sitan himaya wakayo Adato ayiyo
abbako abbiyo Goleya nambayo Sitten himaya wakayo Ya jirubiya orma Mukajita namorma Akamin obseturai Wakayo mudafura Figan jirada wamboru aranyada Kupsade dulumus nabase hiyom Figan jirada wamboru aranyada Kupsade dulumus nabase hiyom Ya jirubiya orma Mukajita namorma Akamin obseturai Wakayo mudafra Sun hunda dhiisee bahee halkan guyyaa dahee kunoo baqattuu ta'ee duba eenyuun naaf nahee. Sun hunda dhiisee bahee halkan guyyaa dahee kunoo baqattuu ta'ee duba eenyuun naaf nahee. Yaa jiru biyya ormaa Mukajita namorma Akamin obseturai Wakayo mudaf Wellisaa Ilmoo Alii keessummaa raadiyoo Afuura Biyyaa ta'uudhaan dhihaachuu keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddaa galatoominsiin jedhaa baga nagaan dhufte. Galatooma reediyoo Afuura Biyyaa naaf eeruu keessaniif. Gaariidha Ilmoo mee gara gaaffii fi deebii keenyaa kabiroo keessa osoo hin seenin dursinee Oromoo weedduu kee dhaggeeffatee si dinqisiifatu garuu seenaa kee qajeelchee hin beekneef. Ilmoo Alii eenyu yoo jedhee si gaafate yookiin immoo Ilmoo Alii eenyu eessatti dhalate akkamiin gara aartii muuziqaatti seene jedhee yoo gaaffii dhiyeesse deebiin kee maali? Gaaffii gaariidha obbo Israa'el. If duuba hoggaame kana deebiste dhaloota irraa jalqabee kan itti aartiitti jalqabee fi eessarra kan ga'e hangaan danda'u takka carraa godheetiin si deebisuudhaaf yaalii godha. Iddoon dhaloota kiyyaa Haramayaadha. Uumamaanis ani warruma naannoo suniiti. Warri seenaa hordofullee beekuun dhabanii warra wadaa galmoo kormoosoo yookaan abbaa gadaa kan naannoo suniiti jechuu. So ani warra uumamaan isaanirraa dhufe iddoon kootis naannoo suni. Kanaafiin ani Haramaayattiin dhaladhee jechuu. Osoon akkaan itti muuziqaa jalqabe siin himne duraan akka seenaatti mee waan tokko si ibsa. Yoo haati ilmoo godhattu isaan lama takka tan keessaa walliftu sirbitee waydiiftee yeroo takkallee hoggaa mana keessa waa hojjettu namni akkasitti guyyuu yeroo mara stressa aaraa hin qabne kan akkasitti sirbaa ilmoo
dayuu fi kan ammoo cinqii hiraar boo'insa yeruma takka illee if gaddisiisaa oolu gaafa yeroon isaanii geessee ilmoo dayan takka gammachuu qabdi ni kofalti ni taphatti taan ammoo akkuma haati hiraartu sun itti hiraarti. Kanaaf muuziqaan wayduun sirbii gammachuun daa'imaaf illee dawaadha. Ani immoo keelimooti ijoollummaarraa daa'imummaa kiyyarraa jalqabee jaalalaan muuziqaa qabu hagana jeesii himuu hin danda'u hongan qabdu. Ani immoo dura jalqabbiin kiyyaa gurbaa tokkootu jira Haramayaa Ali Hashidii jaanii Moosaalaa Hashidii isaatu harmoonikaa taphata yeruma takka illee hoggaanni taphatu yoon arku harkaa fudheetiin taphachuu barbaada. Natti hin kennu malee duri jalqabni kiyyaas harmoonikaadha jechuudha. Achirraayin magaalaa Dirree Dawaatti gale. Magaalaan Dirree Dawaa hadaaraa jaanii biyya jaalalaa, biyya falmaa, biyya aadaa, biyya muuziqaa, biyya afran qalloo tan Oromooti. Ali Shabboo, Shantam Shubbisaa, Ali Birraa, Himee Yusuf, Hamid Liibaan, Afandii Siyyoo, Abdibuu, Halloo Daawwee, duuba Dirree Dawaan kanaaf shoora guddaa taphachuu dandeesse jechuudha. Gaariidha Elemoo wallistoota Oromoo biyya ambaa keessa bara hedduuf jiraatan keessaa ati tokko maaliif biyya dhiiftee baate? Bara kan biyyaa baatee biyya ambaa kana bara hagam jiraatte? Bara 1974-75 jidduu tanatti kaniin biyya bahee Jabuutii seenee jechuudha. Eega gaafasii kunoo biyya alaa keessumaan jira gaa. Gaafa takkitti 90 takka liphuu takkaaf dhufee kaniin deeme malee. Gaariidha wallistoota Oromoo mootummaa wayyaanee irraa waamichi dhihaateef keessaa ati tokko tahuu kee raadiyoon Afuura Biyyaa quba qabdi. Wayitii wallistooti Oromoo kabroon waamicha dhihaateef simatanii adeeman ati maaliif biraa hafte? Kaffaltiitu sitti xiqqaate moo sababa kabiroo qabda kana dhaggeeffattoota keenyaaf ifa gochuu ni dandeessaa? Galatoomi gaafiteetiif yaadannoo gaafa ijoollummaa kan ijoolleen hoggaan loon tiisitu wayiddiftu yookaan sirbitu isa suniin isin dhageessisa. Akkana olii quluundee maqabdii arma gadii muirraan ajaa'iba qabdii musa uluun ulurra qubatee gadutaalee qawweesaa fudhatee olutaalee diinaan galaafatee warra beekuutu mata diraasan fudhatee anin beeku ayyo garaan na gubatee. Ijoolleen dhugaa kana jettu ani meemoraayiz waan jaalalaa sirbaatiif kana qabu jecha yaadannoo gaafa ijoollummaa kan dhalmayaa jechuu kiyya. Duuba gaaffii keetti deebi'uuf ati maaf hin deebine yeroo takkarra lamarra gaaffiin naa dhihaate na toluu dide. Akkaan waan if ganuun na fakkaate. Akkaan waan abaarsa fudhachuu deemuun na fakkaate. Carraan godhaa jiru kanarraa jalqabee jechuu kooti. Namuu biyya isaa dhaqee gammaduu ni barbaada. Warri dhaqees osoo fafangoone osoo rakkoon goone biyya isaanii dhaqanii deebinan waa rakkoo miti. Ani immoo akka nama tokkootti akkaan waan gadda gubbaa dhaqee sirbuu deemuun na fakkaata. Oromoo mana hidhaa guutte kaan kan qabaatee xiqqoo argate hidhaa seene horii isaa dachii isaa mana isaa saamamee booji'amee tumamee kaan biyya ari'amee biyya ollaa keessatti rakkachaa jira. Kaan rakkatee dooniidhaan gara biyya ambaatti osoo deemuu meeqaatu dhume. Kanaaf qalbiin too
hamileen too fedhiin koo achi biran jirtu hin argu. Haga fedhiin uummata Oromoo bakka geessutti dubbachuu sirbaan ta'e haasawaan ta'e karaa barbaachisuun uummata koo maddii dhaabbachuudha fedhiin koo. Kanaaf garaan koo na dadhabe. Biyya sabaaf sablammii walit diranii kaan ona isaa irraa buqqaasaa jiran naannoo Harargee kanatti immoo yoo ilaaltan nam meeqaa dhumaa jira. Guyyaa irraa guyyaa irratti dachiisaa namni hin taane dhufee saamee irraa fudhatee irraa ari'aa jira. Mootummaan maal godhaafii jirti? Haarayaan gabrummaa biraatiin nuun deemaa jiranii jechuudha. Kanaaf kan mootummaa hojjetu mirga mataa isaan qabu. Maalayyaa ummata. Kan mootummaaf hojjechaa jiru mataan isaa if dhaamota, if sodaata, roorroo saba isaatirraa dhorkuu hin danda'u. Haga fedhiin uummata Oromoo galma geessutti waan dandeettii tiyyaa waan sabaa tolaa gochuu irratti if boodan deebi'u. Gaariidha Elemoo, sirboota dhiyeenya kana DVD irratti maxxansitee baaftee irratti maqaa isaa yookiin taayitilii Iyyaa jedhu kenniteefi mee kana irratti maal jechuu barbaaddeeti? Maaliif iyyina? Iyyaa jechuun koo walii dhimmuu, walii dhiigee, walii yaadee Oromummaa irratti walii fudhatee hojiidhattis ta'e, siyaasattis ta'e, roorroo xixiqqoo nama mudatuttis ta'e kanneen kana fakkaataa hundaaf yoo wal maddii dhaabbatte nama taateef irraa dhorkuu dandeessa. Kanaafiin iyya dabarfadhaa jira. Qabsoon bilisummaa biyya keessaa gargaarsi alaa fiinxeen hamileef tinnisa. If abdadhaa ka'a gurmuu wal jabeessaa. Kanaafiin iyya dabarfadhaa jechuu danda'e. Gaariidha. DVD yookiin viidiyoo muuziqaa ati dhiheenya kana baafte irratti maatiin kee illee irratti qooda fudhatanii jiru. Akkami maatiin kee ogummaa muuziqaa ati qabdu keessatti qoodi isaan qaban maali? Ijoollee kee keessaa namni si hordofe ni jira? Yaa ni jira. Dhugaa dubbachuudhaaf akkumaan gaafaanan jalqaba daa'imummaa kiyyaatti jaalachaa tureen hoggaan isaan keessaan arga akka isaan jaalala muuziqaatiif qaban. Fakkeenyaaf DVD amma baase kana keessatti illee waliin qooda fudhanne Leensaa Elemootii fi Ibsaa Elemoo waliin taane waliin sirba tokko hojiirra DVDdhaan olchinee jirra. DVDumaan ammaan booddeen kana baase keessa jira. Afaan Ingiliziitiinis ejjennoo uummanni Oromoo barbaadu calaqqisuu irratti alagaanis akka hubattu godhuu irratti shoorri isaan taphatan guddaadha. Tanaaf haa galatooman jedha. Tole gaati DVD sirboota gaggaarii qaban ati yeroo darbee gabaarra oolchite hojii muuziqaa ati kanaan dura hojjette irraa maaltu adda isa godhe jettee dhaggeeffattoota keenyaaf himta? Garaagarummaan DVD'n boodarraa baase kun qabuu fi humniti naa waliin waan kana fiinxa baasuuf hojjette laayyoo miti. Keessaafuu hawaasni Oromoo kan magaalaa Torontoo jirus namaddii dhaabbatee humna isaatii fi yaada isaatiin na ittisuu irratti deeggarsa isaaniitii waliin anis fiinxa baasuu danda'e jechuudha. Kanaaf galata qabanii galatoomaan ja'anii summalees gaaffilee nama hedduu kan sirbootan kiyyaa dur na gaggaafachaa turan achi keessatti illee deebisee fi sirbeetiin jira. Kana garaagarummaan isaa. Tole gaati sirbooti kee baay'een qabsoo bilisummaa Oromoo waliin kan wal qabatan fakkaatu.
qabsoo ummati tokko afaansaa isa badee fi seenaasaa isa owwaalame walumaa gala mirga eenyummaa isaa deeffachuudhaaf ol aansoo godhamu keessatti aartiif muuziqaan qoodi isheen qabdu maali jetta? Keessaafuu muuziqaan silaa dandeemee maqaa kanaa bareecheetiin irra jijjiira. Muuziqa waan jaan kana guddisee furdisee nama guddaa fakkeessee umrii kennaaf. Hojiin isiin hojjettu laaftoo miti. Saba tokko keessatti kan ifirraanfate yaadachiisu, kan gaddarra jiru obsisiisu, kan cidha qabu gammachiisu, kan yaade obsisiisu, kan booyuu barbaade boochisu, kan onnachuu barbaade onnachiifte maalummaa isaa itti himti. Waan akkanaaf hojjetti aartii jechuun hellee, wayduu, geerarsa, dhiichisa, shaggooyyee waan kana fakkaataati. Kanaaf aartiin muuziqaan shoora guddaa taphachuu dandeessi. Mootummaa mataa isii qabdi. Kabajaa guddaa hawaasa keessa qabdi. Qurxummiin bishaan keessaa baatee jiraatti. Kanuma gaaxumurri dubbii kiyyaa galatoomaa. Gaariidha. Darbee afaan faranjii yookiin ingiliffaan sirbitaa mee barbaachisummaa afaan biraatiin sirbuu nuuf himtaa? Dandeettii afaan biraatiin qabaattee sirbuun ifiifuu dandeettii takka. Kana bira dabree aartiidha. Miidhama kee itti himachuu, itti labsuu, hubachiisuu, maalummaa kee itti himachuu, rakkoo saba keetii itti calaqqisuu. Gaaguddoon aartiin aartiidha. It's kind of a gift. Kennaadha jechuu kooti. Tolegaatee Elemoo raadiyoon Afur Biyyaa gaaffiif deebisii oliin gootu xumuratteetti yoo dhaamsa Oromoo muuziqaa kee jaallatuuf dhaamtu yookiin gorsi ati dhaloota Oromoo haarawaa muuziqaatti fuuleffateef dabarsitu yoo jiraate itti fufuu ni dandeessa. Guddoo waniniin dhaamuuf daa'imman warra amma jalqabee fi warra jalqabuu deemuufillee fi warra jalqabee jiruufis guddoo muuziqaan obsa barbaaddi. Muuziqaan jireenya takka yootti seentee soora lubbuuti. Ifiif jaalachuu qabda. Jireenyaaf horiidhaaf jettee osoo hin taane ati nama muuziqaa jaalatu ta'uu qabda. Jechuun yeroo barbaaddi, obsa barbaaddi, dhageettii barbaaddi, gurra barbaaddi. Gurra ugaan sinjoo gurra laachuu. Nama obsa qabu taanaan, nama yeroo kennuuf taanaan, nama leenjii godhu taanaan waa takka leenuu sin dhibdu. Ammoo gufuu hedduutu si qunnama bakka praaktisa gootutti. Financially problema. Jireenya kee hundinuu namni muuziqaa taphatu hoggaa garii yoo ilaalan namni kun ifiin haasawaa deema. Kaan muuziqaan haasawaa deema garuu namni isa laalu dhiiroo nagayuma qabaa gurbaan kun waan nagaan qabu warri joobs ni jira. Kanaaf muuziqaan kennaa kophaati. Warri aartii nama normaalii jirurraa adda. Akkasitti hubadhu. Wanni gootu hundinuu kan nama gammachiisu garuu keessaa hojiin isaa cimaadha. Obsaa fi dandeettii yeroo barbaaddi jechuudha. Kanaaf gaajabaadhu guddoonis nin jootana ammoo waniin hin dhaammadhu hawaasa Oromootti. Ummata Oromoo mara. Namni waan isaan jabeessine naman ta'u. Kan waa gurguru ta'e, kan kitaaba baasu ta'e,
kan barruu adda addaa baasu ta'e hayyuu sirba waan aadaa waan afaan fi kana dagachuun lagachuun horii xiqqoo ittiin bitattee mana ittiin gammaddu orjinaala fudhattee ifis gammachiiftee kan hojii sun hojiirra oolchallee gammachiiftee wanni sun akkatti fufu akkatti akkan dhaabbanne kan godhu ummanni waan kana irratti xiyyeeffachuu qaba. Aartii qofaa miti wahuma hundaanuu bittaa fi gurgurrii keessatti walirraa bituun walii gurguruun arjoomuun walii dabarsuun walii qooduun barbaachisaadha na fakkaatti. Kana guddooniin ummata keenyatti dhammadhu waan ofii waan keenya jabeessinu. Weellisaa Elemoo Alii affeerra raadiyoo Afuura Biyyaa simattee sagantaa keenya irratti argamuudhaan gaaffii keenya hundaaf deebii nuu kennuu keetiif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaatiin galatan dhabinsiin jennaa nagaatti. Sagalee Afuura Biyyaa hedduun isin galatoomfadha. Yeroo keessan naa kennitanii gaaffiif deebii na gaafachuu keessaniif hedduu galatoomaan isin jaa.
wareegamee bilisummaa je'ee dambooba guutuudhaaf sabaaf fakkii ta'ee meeqaan wareegamee bilisummaaf je'ee dambooba guutuudhaaf sabaaf fakkii ta'ee osoo kana beeynu hedduu maariin cicnaay xiqqoo qabnu dhoysuuf maaliif wixxifannaay yaa ilmaan Oromoo hundi walii galaa irree tokkummaatiin hayanu wal jalaa hamaafi gungummii dhifnee alaan alaa xinnoo haa carraaynu waan qabsoodaaf tolaay bahaa lixaa kabaa kibbaa Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin quunnamaa. Fuulli intarneetaa keenyaa www.saifanabalbal.com jedhamaa nu daawwadhaa. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa. Got it.